milkoofne kan amma iskiilii yookaan maharaata garaagaraa qaban empower godha. Miidiyaanis namni keenyas namuma beekame qofa irratti tarkiiza godha ta'uu hin qabu. Ijoollee babbareedduu brilliant minded ijoollee ta'an ganda hunda keessaa qaba. Gara dimtsaatiin isamaa ijoollee as bahan hooggantoota keenya duratti as bahaniin booda ijoollee meeqa as baasne nuti. Daa'ii meeqa as kennine akka biyyaatti. Rabbiin qaddariin odoo wanni akka bara saniidhaa as dhufte ijoollee meeqatu amma immoo dugda duubaan hiriiree jira. Namni keenya kan inni maqaa dha'us kan inni harka dha'us warruma beekame qofaaf ta'uu hin qabu. Abubakar galgaluma tokko ka'ee bakka bu'aan taane. Akkana moo kanatti empower godhanii recognize godhanii beekamtii kennanii fi baaba hunda cufeera baaba Abubakar malee. This is recognition. Alayhi salaam ulaa jannataa dubbatanii namni tokko ulaa 8 irratti waa mure na'am arju anta min. This is recognition. Yastakhlifannahum fil ardi jechuun daa'utiin keenya warri masjiida qabatan warri miidiyaa qabatan ijoolleen kun as bahuun shaadoo kan isinitti gootu tun ta'in isiniif deeggartuudha. Quraysh makkatti da'waa rasuulaa dura sallallahu alayhi wasallam gaafa jalqaba dhaabbattu dullaadhaan miti maqaballeessiidhaan. Ijoollee kana deeggaruun ofii qabuun namni beekumsa sammuu qabu beekumsa sammuutiin namni saantima of hirkaa qabu saantimaan namni dandeettii waan qabu hundaan arjoomee bira dhaabachuu. Abbaa keeboorii fi arkaa multimedia waliin taanii kana nu qopheessan barii tokkoffaa. Ganaa haga barii dhibba meeqaatti deemna inshaallah ta'ala. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قرأ وخيا